السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتها هردوكتوتا خنيا تربان كوتي كوتا توقفا سينان هو غوبنا اسم بيران كهون كينيا نيادتم الراس كوتا لما فا إسا قابني كونو إسين هفتيان نجر إسنمان نفانا تران أفيراخين وغيسي كاميرا نولين جلو عبد الناصر محمدي قبيسان سجنتا خنا بونا براراتي نوهو غوبنا kutaa dabre keessatti seenaa isaa maal fakkaata jiruuf jireenya bu'aa fi bayii qabsoo Oromoo keessatti bifa akkamiin dabarsinu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Arraas kutaa lammaffaa keessatti bal'inaan isin biraan keenya isinummaan nu faana tura. Nuhoo Goobanaa nama umrii isaa guutuu jireenya qabsoo Oromoo keessatti dabarse keessumaafuu hojii kaa'imman afaanii fi aadaa Oromoo guddisuu fi bu'uursuu keessatti yakkaman isa dura itti hidhamanii galiin biyyaa bahe Nuhoon bara 1972 lafaa kaasee lubbuu itti godhee hanga guyyaa du'aatti seenaa bareedduu tan sammuu dhalootaa keessaa hin banne tan dhalootaatiif fakkeenya taatu lafa kaayee dabru. Kutaa lammaffaa keessatti maal fakkaatti seenaan isaa? Akka armaan gadii kanatti kan isin biraan ga'u ta'a. Nu faana turaan ammas afeerraa ka'e. Akkasumatti seenaa tana kan nu waliin gulaalee akka bareeddee isin bira geessu kan nu wajjin godhee istiidiyoo keessatti kan nu waliin argamu Abdii Muhammad Daawudi. Ammoo boonaa birraa qindeessaadha. Akkasumatti nu faana turaan afeerraa ka'e. Yeroo Nuhoo Goobanaa Kanaadaa Torontootti dhufiinsi yeroo jaarmayni ilmaan Oromoo kan bara 1974 namoota Jibirii yookaan namoota muraasaan biyya Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC'tti bu'uureffame. Dagaagee Torontootti gubaala isaa bal'ifate dhufiinsi Nuhoo dhaaba kanaaf irree guddaa ta'uudhaan mul'ate. Akkasumatti irree addaatis dabale galgala addaa kan dhaabicha bohaarsaa himina olitti tan faaye mooraa diinaa keessaa Oromoota meeqa as yaase haala kanaan waxabajjii biyya Ameerikaatti godaanuu isaanii yaadatama. Gaafa mootummaan Dargii kufe wallistoota biroo waliin Finfinnee dhaquun adda bilisummaa Oromoo kan mootummaa ce'umsaa irraa qooda fudhatuu qofa odoon tahin cimsuu fi deeggaruuf kan dhaqe seenaan akka armaan gadii kanatti ibsa. Amajjii 19 bara 1992 haala hamaa keessa Finfinnee dhaqee Finfinnee malees magaalota garii keessa deemuun wayaa alabaatiin iffaayee wallee birootiin arra guyyaan kan Oromooti guyyaan kan bilisummaaf wal mariiti jechuudhaan dhaamsa hawaasaaf dabarsuun bikka dhaqu maratti lola ummata keessa ifu cuube odoo akkanatti jiruu haalli mootummaa ce'umsaa wayyaaneen dhuunfatame odoo hin jaalatin biyya gadhiisee bahuu dirqame artistii Nuhoo Goobanaadha fi isaa fi waahilloon isaa Samboodallee dhibdee fi bacanchara mooraa qabsoo keessaa nama wal nyaachiftu odoo abdii hin murin illaan Oromoo warra bilisummaa sabaatiif muratanii biyya Eertiraa keessaa leenjii tooftaa waraanaa fudhachaa turan bira dhaqee isaan jajjabeessuu fi bohaarsuu fi hamileessuu malees wallee nu lallabannee qabsaawwanni iyyannee nu dirmadhaa odoo yeroon hin dabarre jettuus akka wallise seenaa isaatu mirkaneessa. Tan jettu wallee waraabee dhaamsa isaanii lammii Oromoo keessa horma isaatiin maxxansee facaasuutu seenaa jiruu fi jireenya wallisaa Nuhoo Goobanaa keessatti himama. Nuhoon qaamaan biyya haa bahuu malee sammuun achi fagaanne biyyoota ambaa kanneen keessa dhaqee maratti fedhii qomsumaa keessatti dagaaguu waan dideef dhuma bara 19 yookaan bara 2006 keessa
Kanaadaa Torontoo irraa ka'ee Yaman sanaa dhufuun ni yaadatama. Eega Yaman dhufees guyyoota muraasa booda waltajjii guddoo ilmaan Oromoo irratti afeeree agarsiisa guddaa godhe. Kanaan alattiis lammiileen biyyoota garaagaraa irratti hirmaatanii qooda fudhachuutu himama. Anillee warra gaafa san qaamaan irratti hirmaate keessaa tokko. Bara 2006 isaa Keeniyaatti darbamuun Oromiyaatti ifkaleesse. Ji'a Bitootessaa tan bara 2010 iddoo odoo bikka deemu maratti sagalee lallabuu tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhuun san malees 5,550 taatanii gargar facaatanii bineensa beelaa hiraata isaa taatan tan jettu walleelee dhaamsa adda addaa faffaca'iinsa qabsoo Oromoo keessatti dhaabbileen wal facaasan komachuudhaan wallee sagalee alalaasaan wallisee albama ajaa'ibaa maxxansuun mana muuziqaa madda walaabuu kan maxxanse ta'uutu himama. Isin yaamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqqabaa jetti harmeen jetti tokkummaan fi qabsaawotaa fi waywaacha saba qabsootti yaamuun baasaan Mustafaa ji'ee Finfinneen if dhawe. Biyya Kanaadaa tan sadoo fi saloloon jireenyaa biratti tajaajila fayyaatiin biyyoota addunyaa keessaa durummaa qabdu dhiisee biyya mootummaan sii kiniinirraa xiyyitii nama obaasu yookaan nan deeggartu je'ee hidhatti nama guurutti godaanuu filatan. Artisti Nuhoo Goobanaa odoo hin turin illaa dhukkubaatiin qabamuun miidiyaan biyya keessaa dhaabbanni OBN tamsaasuutu ni yaadatama. Tamsaasuunsaa ni yaadatama. Umrii waahileeffachuu jala isa naqe. Jalqaba bara 2013 isa jalqabde odoo dhukkuba kanaan jiru odoo guyyaa tokkollee bilisummaa tokkummaa Oromoo odoo ji'u amajjii 18 bara 2022 bikka kan dhalate marti irraa hin oolle imaltuu deebii hin qabne du'aan addunyaa kanarraa godaanuun miidiyaaleen biyyattii tamsaasanii gadda Oromoo dhageessisuutu mudate. Eega turtii guyyaa tokkoon booda bikka mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaaleen federaalaatii fi hawaasni bal'aa fi waahillan isaa argaman magaalaa Hadaamatti maarshii poolisii Oromiyaatiin dabaalamanii akkasumatti raayyaa ittisa biyyaatiin dabaalamuun sirni awwaalcha Nuhoo Goobanaa bifa miidhagaatiin magaalaa Hadaamatti raawwatame. Haala kanaan Nuhoon haadha warra isaa Maliikaa Alii haati warraa tan baroota 18 dabran waliin jiraatan ilmaan isaa Zaharaa Obsaa Saamii Bilisummaa Tokkummaa Firoomsaa fi Bilqiisaa malees warra akaakoo tahuuf sadi hadiyyeessee isaaniin alattiis lammii Oromoo hundarraa imimmaan harcaasee gadda biyyatti hambisee du'uutu dhagahame. Daawwattoota hordoftoota keenya Nuhoon hojiilee qaa'iman aadaa fi afaan Oromoo bu'uureessuun magaalaa Dirree Dhawaa keessatti bara 1962 mootummaa Haile Sillaaseetiin itti yakkamanii gariin isaanii hidhamanii gariin isaanii fannifamanii kunis biyyaa bahuudhaan hojiilee waahillan isa duraa itti yakkaman bara 1977 lafaa kaasee lubbuu itti godhuudhaan hanga guyyaa du'atti odoo guyyaa tokkollee dadhabee hin ji'in walleelee dhaamsaa fi adda addaa warraaqsa qabsoodhaa tan qaban hedduu maxxansee keessumaafuu gara mana muuziqaa madda walaabuutiin albamoota hedduu akka maxxanse ogeeyyiin muuziqaatii fi hayyoottan afran qalloo sirna awwaalcha isaanirratti ragaa bahuudhaan ni himan. Keessumaafuu warreen itti dhihaatan keessaa
Elamoo Alii Qamar Yuusuffaan haalaan ibsan sirna awwaalchaa kanarrattis. Kana maleedhaas bara 1992 waahillan isaa warreen warraaqsa qabsoo mootummaa ce'umsaa keessatti qooda irraa fudhatan Elamoo Alii Qamar Yuusuf Alii Shabboo Wallisaa Wahib Joobaan Ibraahim Haji Alii Boruufaa waliin sossoo'insa ajaa'ibaa yeroo gabaabduu san keessatti magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti haala ajaa'ibaatiin artisti Nuhoo Goobanaa warraaqsa qabsoo Oromoo keessatti seenaa hin moofne tan yeroo dheerinni isiidhaati sammuu hawaasaa keessaa hin balleessine dhalootaaf dabarsee du'aan addunyaa kanarraa umurii isaa waggaa 70tti addunyaa kanarraa godaana. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa jiruu fi jireenya wallisaa fi qabsaawaa Nuhoo Goobanaa kutaa lammaffaa isaa bifa armaan gadii kanatti isiniif dabarsine asumarratti xumurra. Nama torbaanii nu haa taasisu ogeessi teeknikaatii fi gulaalaan seenaa Abdii Muhammadii fi akkasumatti ogeessi keenya Abduu Naasir Muhammadii waliin ta'uudhaan kan isin biraan keenya kanarraa kanuma fakkaata. Seenaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Nama torbaanii nu haa taasisu.